Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Lakkooftuu yookiin moqxoraan maali kan jedhu irraa kaanee ilaallaa jechuudha. Lakkooftuu siin jedhama, moqxoraa siin jedhama. Maaliif lakkooftuu jedhama kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Barumsa kana keessatti lachuu maqaa isaati jechuudha. Seenaan kun yoomirraa jalqabee macaafa qulqulluudhaan wal qabatamoo waliin qabatu kan jedhu seenaa jalqaba irratti yoo ilaalle dur jechuudha. Abbootiin keenya daandiin yookiin karaan isaan ittiin diina isaanii daabiloos ittiin waraanan, karaan isaan ittiin daabiloosiin seexana ittiin injifatan meeshaa hafuuraa keessaati tokko kan ta'e moqxoraattidha jechuudha kan isaan fayyadaman. Moqxoraa yookiin immoo lakkooftuu kanattidha jechuudha kan isaan fayyadaman. Kana kan fayyadamaniif lafaa ka'anii miti. Bu'uura macaafa qulqulluu godhachuudhaan. Macaafa qulqulluu irratti faarfannaa Daawit 44 lakkoofsa 5 irraa kaatanii gaafa isin naxxanii dubbistan humna keetiin diinota keenya ni waraanna. Maqaa keetiin warra nurratti ka'an, warra nu jeeqan ittiin ni dhidhiinna jedhamee barreeffameera. Moqxoraan yookiin lakkooftuun humni Waaqayyoo kan irra bule keessaati. Yeroo kadhannaa keenyatti humna kadhannaa kadhannuutiin hafuurri Waaqayyoo akka irra bulu taasisne. Dabalataan immoo abbootii gaabbii keenyatti moqxoraa keenya erga bitanneen booddee geessuudhaan isaan nuuf eebbisanii kadhannaa irratti nuuf gaggeessanii qibaa quddusii nuuf dibanii erga humni hafuurri qulqulluu irra buleetiin booddee akka fayyadamnuuf kan nuuf kennamu waan ta'eef ulee Musee irra bulee hafuurri Waaqayyoo akkuma galaana Eertiraa addaan kutee moqxoraarras bulee diina keenya daabiloosiin kan gubu, kan barbadeessu, kan hidhu wanti biraa irra jiraatee osoo hin ta'in humni Waaqayyoo waan irra jiruufidha jechuudha. Saballi gaafa ilaallu bishaanidha. Bishaan sanarra immoo humni Waaqayyoo waan buleef diina keenya daabiloosiin guba jechuudha. Kana jechuun namoonni tokko tokko sabalaan bishaan maal fayyadaa jedhanii waan isaaniif hin galleef jecha kan dogoggoranii nama dogoggorsiisan jiru. Bishaan immaa yoo ta'e bishaan ho'aa fi bishaan qorraa wal bira qabnee ilaaluu dandeenya. Harka lama qabnu keessa harka tokko bishaan ho'aa danfaa keessa, harka tokko immoo bishaan qorraa keessa yoo goone garaagarummaa bishaan kana lamaanii arguu dandeenya jechuudha. Bishaan yoo ta'e namni kamuu bishaan danfaa keessa harka kee kaayatoo jedhamee hin kaa'u. Maaliif? Hin guba waan ta'eef. Humni ibiddaa karaa biradistiitiin haa ta'u, waan bishaan sana ho'isuutiin haa ta'u, dakaa inni humni ibiddaa sun ho'isuun keessa darbee bishaanicha ho'isee bishaanichi ho'e sun immoo deebi'ee gaafa harkaan xunu nu guba jechuudha. Akkuma humni ibiddaa meeshaa bishaan ho'isu sana keessa darbee bishaan sana ho'isee bishaan sun akka nama gubu taasise, humni hafuura qulqulluus akkasuma irratti bishaan irra qubatee bishaan irra buleetu hafuura xuraa yookiin daabiloosiin seexana gubaa jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo bishaanicha irra bule jedhee seera uumamaa boqonnaa 1:2 irratti kan dubbateef kanaaf. Waaqayyoon humna isaa bishaan irra bulcheera erga ta'ee moqxoraarra humna isaa akka hin bulchineef wanti daangessu hin jiru jechuudha. Kanaaf abbootiin keenya hafuurri qulqulluun yookiin hafuurri Waaqayyoo kan irra bule moqxoraadhaan diina isaanii daabiloosiin kan ittiin injifatan, jireenya isaanii keessaatii humna hafuuraamaa kan ittiin baasan, hafuurri hamaan qaama isaanii keessa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuusaa kan ittiin sakatta'an laaboraatoorii hafuuraatii jechuudha. Moqxoraa
gaafa binne akkamitti fayyadamuu qabna kan jedhu laallammoo taasise. Akkaataa barsiisaa fi barnoota mana kiristaanaa keenyatti luboota warreen jedhaman aangoo hidhuu fi hiikuu warra qaban yookiin immoo abbootii gaabbii keenyaan moqxoraa keenya eebbisiifachuu qaban. Akka binneen gabaarraa binnee itti fayyadamuu hin qabnu. Callisnee jechuudha. Nuuf eebbisuun yookiin immoo eebbisiifachuun nurra jiraata jechuudha. Abbootiin gaabbii yookiin immoo luboonni kamiyyuu eebbisuudhaaf kennaan isaanii kennameera waan ta'eef isaanitti geessine kadhannaa irratti nu taasisaa. Moqxoraa kana fayyadamuun barbaada jennee itti ilaalla. Isaanis kadhannaa irratti nu kadhatanii nuuf eebbisanii qibaa quddusii dibanii nuuf laatu jechuudha. Isaan booddee moqxoraa sana fudhannee gallee bakka kadhannaa keenyaa godhannee kadhannaa kadhachuu keenyaan duraa fi erga kadhannaa jalqabneen boodas yookiin immoo kadhannaa raawwanneen boodas itti fayyadamuu dandeenya. Akkaataa ofii keenyaa barbaannetti yookiin immoo nu mijatetti sa'aatii moqxoraatti itti fayyadamuu nu barbaachisetti hundatti mana kadhannaa keenya keessatti itti fayyadamuu dandeenya. Mana biraa keessa kaa'uun hin danda'amu moqxoraa. Yookiin immoo bakka biraa keessa kaa'uun hin danda'amu. Bakka kadhannaa keenyatti yookiin immoo bakka itti galateeffannu yookiin waaqa wajjin itti wal arginutti bakkasitti jechuudha kan nuti fayyadamuu qaban. Gaafa fayyadamnu akkamitti fayyadamuu qabnaa kan jedhu immoo beekuun barbaachisaadha. Faayidaan moqxoraa fayyadamuu keenyaa maali kan jedhus beekuun barbaachisaadha. Moqxoraa gaafa fayyadamnu eessa keenya fayyadamna eessa rukutuu ni qabna zim jennee dabaddabuu miti yookiin immoo qaama keenya zim jennee rukutuu miti jechuudha. Zim jedhame moqxoraan hin rukutamu yookiin immoo moqxoraadhaan of hin rukunnu jechuudha. Akkaataa qaba sirna qaba. Fakkeenyaaf qaama keenya keessa eessatti rukutamuu qaba maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin maqaa durboo Maaramiitiin jechaati kan rukutamu. Maqaa Sillaasiitiin jechaati. Maqaa Sillaasiitiin hafuurri hamaan na keessa jirtan jireenya kiyya kan qortan fayyaa kiyya kan na qabdan dhibee kan natti taatan beekumsa kiyya kanattan qabeenya kiyya kan fuutan eebba yookiin suuga barakata kan na dhorkitan kan waan ani qabu kan sallabdan nama wajji walii galtee akka hin godhanne kan na gootan kan na aarsitan jireenya kiyya kan jeeqxan gaa'ela kiyya irratti fayyaa kiyya irratti jireenya kiyya irratti foon irrattis lubbuu irrattis daangaa kan natti taatan mallattoolee isin irratti mul'atu waan jireenyi keessan keessa jiru yaadachaa rakkoodha kanneen jedhan hundasaa waan kana gochaa kan jirtan maqaa waaqayyootiin gubadhaa maqaa Sillaasiitiin maqaa durboo Maaramiitiin maqaa qulqullootaatiin maqaa ergamoota hundumaatiin jennee ergamoota barbaaddan qulqulloota barbaadda waamuu dandeessu. Eessa keessan keessumattu jechuudha gateettii keessan lamaan irra. Hafuuronni hamoon yeroo hunda bakki isaan ta'an inni guddaan achidha waan ta'eef. Gateettii bitaa fi mirgaa irra hin taa'u waan ta'eef bakka sana rukutuudhaan. Lammaffaan dugda keessan. Dugda jechuudha. Gaara naaqaasiyaan gadakaatti dugda namaa hafuuronni hamoonni taa'uudhaan dugda na kutee dugda kiyyan dadhabee wal jechuu dadhabee kanneen jedhaniif namoonni kanaaf jechuudha. Dugda sii qaban akka isa ganneef akkaataa akka garaatti baatee deemtee waan yaadde galma hin geenyeef dugda namaa qaban jechuudha. Kun bakka isaan taa'an waan ta'eef iddoo sana. Lama adda keenya mataan koo na keessaa bu'ee mataa kiyya na dhukkuba boboodha piroostaamiliin fudhachuun qabaa jennee rakkachuun dursa hafuuronni hamoonni bakka sana bultoo isaanii bakka teessuma isaanii waan ta'aniif gaafa waa balleessan gaafa jireenya keenya miidhuu barbaadan adda keenyarra fuuldura keenya gimbaara keenya waan ta'aniif mataa keenya ni dhukkubsu jechuudha. Kana waan ta'eef adda keessa rukutudha. Lammaffaan walumaa galatti mataa keenya morma keenyaa ol jechuudha. Morma keenyaa ol mataa guutummaatti qaamota keenya dabalatee jechuudha. Kana maaliif godhu? Mataa namootaa qabanii dhukkuba adda addaa kan itti ta'aniif kanaaf jechuudha. Ijarra taa'uu danda'a ija keenya. Kanneen hafuurota akka xilaa budaa ija namaarra taa'u.
Ija namaarra gaafataa waan ati ilaalte si faana ilaaluudhaaf. Gurrarra gaafataan waan ati dhaggeeffattu waan ati dhageessu si faana dhaga'uudhaaf. Namichi kun gaariidha moo yaraa dhagaa maal dhaggeeffata kan jedhu addaan baasuudhaaf. Afaan namaarra hin taa'u afaan isaa arraba namaarra hin taa'u hamaa si dubbisuudhaaf. Jechoota keessi jalaa jallisuudhaaf. Waan gaarii akka ittiin dubbanne gochuudhaaf. Nama wajji wal si lolchiisuudhaaf arrabarra taa'anii waan namaa si dubbisu. Isaan booda akka ati gaabbitu godhu. Namaa walitti si buusu. Yeroo tokko waa dubbattanii haasaadhuma keessa jechuudha. Haasaa mi'aa namoota wajjin teessanii osoo haasa'aa jirtanuu haasaa bareedaa haasaa taphachaa osoo jirtanuu gidduutti jecha hin taane hin darbattanii. Jecha san darbattanii immoo bakka deebistanii hin dhabdanii. Arraba namaarra taa'uudhaan jecha hin taane nama dubbisan. Maal ta'een jecha kana dubbadhee jetta jechuudha. Hin qaanoftaa jechuudha. Kana kaayyoo isaanii arraba namarra taa'an. Kanaaf bakki isaan hin teenye jiru. Kutaa qaama namaa keessa. Wantoonni amma bakkoon namni isinitti himu kun garuu murteessoodha ijoodha. Kan biraan garaa keessa. Garaa keessa ta'an. Garaa namaa keessa ta'an dhukkubbii adda addaa namatti fidan. Dhukkubbii adda addaa namatti fidan. Garaa bokoksuu. Namni akka nyaata hin nyaanne gochuu. Nyaata xiqqoo yoo namoonni nyaatan yookiin immoo yoo nyaatan nyaatuma xiqqoo sanaan jechuudha hin quuftan. Garuu hin nyaanne keessi keessan midhaan barbaada. Garaan keessan immoo quufeera bokokeera. Garaa bokoksuu dhukkubbii garaa. Garaan akka iyyuu akka garagaru gochuun hojii isaaniiti. Garaa namaa keessa ta'anii jechuudha. Hin nyaattaa otoo keessi kee garaa kee midhaan barbaadu garuu nyaata si cufa jechuudha. Fooliidhaan quuftaa jechuudha. Fooliidhaan. Kanaafuu bakka isaan ta'an waan ta'eef taargeetii isaaniiti waan ta'eef fokas gochuu qabda jechuudha. Darbee gadameessa dubartootaa keessa. Gadameessa isaanii keessa taa'uudhaan dhiibbaa adda addaa gaggeessu. Maaliif? Dhala dhorkuudhaaf. Lammaffaa abaaboon ji'aa isaanii akka sirnaan hin qajeelle gochuudhaaf yookiin immoo madaalawaa akka hin taane gochuudhaaf yookiin gabbuusu yookiin ol baasuudhaaf yookiin ji'a dabarsanii fiduudhaaf yookiin immoo ji'a hanqisanii yeroo 2-3 deddeebisanii fiduudhaaf dhiibbaa akkasii gaggeessuudhaaf jecha gadameessa isaanii qaba. Kana tokko bishaan kadhannaa fayyadamuudhaan likkitti galchuun hin danda'ama jechuudha. Yeroo hunda fayyadamuudha. 2 muquxuraa yennaa fayyadamutti bakkoota amma hin rukutamne kana achi keessa kan jirtan bahaa jechuudhaan adda kiyyarratti bahaa hidhamaa jechuudhaan hidhuudhaan. Kana maal gochuu qabna? Maqaa waaqayyootiin hidhuu qabna. Batalay bakka isin dhukkubu. Bakka isin dhukkubu. Maajiraatii faarra. Akka waan qorraatti akka waan limmoodhaan nama waraanutti yeroo tokko qorra fakkaatee kan namatti dhaga'amu jira. Bakka wayii jechuudha. Gaafa isin quddusii wayii dibdan gaafa isin yookiin immoo bishaan kadhannaa isaa ta'u tsabala isaa ta'u gaafa itti naxxasin dhiisa yeroodhaaf. Yookiin immoo gaafa isin kitaabuma kadhannaa irraa kadhattan sanaan xiqqoo ishee tuttuqxan bakka sana bakki isin dhukkubu wayii isin dhiisa yookiin iddoo biraatti darba. Booddee garuu itti fufa gaafa isin waan san dhiistan. Kana waan ta'eef mallattoowwan akkanaa agarsiisa jechuudha. Kana waan ta'eef kana hundarraa bilisa bahuudhaaf muquxuraa fayyadamuun furmaata guddaadha. Kanaaf maqaa waaqayyootiin hidhuudhaan reebuudhaan hafuurota hamootaa kana ofirraa ittisuun hin danda'ama. Akkamitti reebna kan jedhu kutaattaa keessatti hin baranna. Garuu ammaaf raafilii isaa hubadhaa. 2 as jalatti utuu as jalaan bahi qabxii kana jirraatii utuu hin fagaatiin gaafa muquxuraadhaan fayyadamnu gaafa muquxuraadhaan fayyadamnee hafuura hamaa hiinu yookiin immoo waaqayyo si haa gubu sillaase si haa gubu jennee nuti hiinu gaafa nuti dubbannu muquxuraa kana gaafa fayyadamnu addatti mallattoowwan nuti arginu jira. Gaafa ati muquxuraa fayyadamtu bakka ati muquxuraadhaan rukutte sana si guba, si laballaba, si warrara, si nazara. Dhugaaf sobummaa isaa tokko ofii keessanii fayyadamaa laala. 2 immoo warri fayyadame irraa baradha. Bakki ati muquxuraadhaan rukutte akka ibiddaatti si guba. Akka ibiddi si gubetti si laballaba. Si warraraa jechuudha. Qaama kee keessa akka waa wayii deemu wayii sitti fakkaata. Si nazara akka nama ibsaadhaan qabee qaamni kee sun hin butama. Hirrifataa jechuudha qaamni kee keessa. Hirrifata. Maaliif? Maaliif? Kan ati rukutaa jirtu qaama kee qofa miti. Muquxuraan humna afur qulqulluu kan irra buleedha jennee.
jalqaba eebbifameera waan ta'eef akkuma ulee Musee irraa Hafuurri Qulqulluun bulee galaanicha addaan kute gaafa ati Hafuurri Qulqulluun kan irra bule humni Waaqaa kan irra bule quxuraa kanaan qaama kee rukuttu qaama kee keessa kan jiru Hafuurichi hin gubata. Hamma qaama kee keessaa hin baanetti immoo mallattoo ofii agarsiisu sana sii qooda. Kana waan ta'eef si gubaa jechuudha bakki sun. Bakka akka waan ibidda sirra kaanii si gubanitti si laballabu si warraru si nazzaruun mallattoo yeroo quxuraa fayyadamtuuti Hafuurri hamaan qaama keenya keessa jiraachuusaa kan ittiin beeknu tokko kana. Lama si nyaata. Si nyaata jechuudha. Bakki sun si nyaata. Bakka ati quxuraadhaan rukutte sun si nyaata. Si ooksisa. Si ooksisaa jechuudha. Si ooksisuu danda'a. Lammaffaa gaafa ati quxuraadhaan rukutte fakkeenyaaf gateettii kee bitaa bakka santu si dhukkuba yoo ta'e bakka ati rukutte sana dhiisee bakka biraatti naanna'a. Mirga yoo jiraate gara bitaa, bitaa yoo jiraate gara mirgaatti wanti si dhukkubu mallattoon bakki dhukkubbii kee sun ijaa zooraan ishkarakkaraan zoora jechuudha. Bakka gallakkisa dafee sitti beekama immoo fakkeenyaaf namoonni maal jedhette garaa kiyya keessa na deemaa jedhu dugda kiyya keessa na deema qaama kiyya keessa na deema maaltu qaama isaa keessa deema bakka gallakkisee deemaa jira jechuudha. Bakka gallakkisaa jechuudha. Bakka ati rukuttu sana bakka sana gallakkisee bakka biraatti bakka rukutuu ati hin dandeenyetti dhokata jechuudha yeroo sana dhaqee. Kun mallattoo yeroo quxuraa fayyadamnu furoon namoonni qaama namaa keessa jiran baqachuu fi dhokachuu isaanii agarsiisuti. Lama yeroo tokko jechuudha qaamni kee kun immoo akkuma dhagaatti reeffata. Bakka goggogaa wayii akka bakka sa'aatii wayii daqiiqaa wayii sekendii wayiidhaaf jechuudha akka nama of wallaalee wayii. Dhaabbachuu dadhabuu yookiin lafti si zooruu bakkuma teessitti mallattoo akkasii mul'achuu danda'a jechuudha. Kanadha jechuudha. Yaa'u gubuu jechuun sanuma ni diimata jechuun egaa qaamni sun egaa gubuurra darbee mallattoo agarsiisaa jira jechuudha. Kabiraan sammuu kee yookiin mataan kee akka waan bakka lamatti billaadhaan addaan bahee bowwoo guddaa mataa sitti dhagahama. Akka bakka waan billaadhaan addaan baasanii wayii yookiin mataa bakka lamadhaanii addaan baasanii wayii bowwoo guddaa wayii. Sammuun kee kun nyaarri kee kun akka waan si keessaa bu'ee lafa jiru wayii sitti fakkaata. Gaafaati quxuraa kana fayyadamu. Kana qofa miti kun ijoodha bakka. Kanneen kun ijoodha bakka. Kana qofa miti mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaata. Amaloota hafuurota mootaa sana irratti hundaa'e. Yeroo yerootti haala isaa jijjiira waan ta'eef. Kun mallattoo maalitti? Hafuuronni hamoon qaama namaa keessa jiraachuu isaanii ittiin beeknu. Jiraachuu isaanii beekne irra qaama. Quxuraan laaboraatoorii hafuuratti kan jennuuf kanaaf. Kana erga beekne daandiin ittiin hafuurota hamootaa kana of keessaa baasuu dandeenyu, mo'achuu dandeenyu tokko kadhannaa wajjin, sagada wajjin, jilbeeffannaa yookiin sagaduu waaqeffannaa wajjin fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan gaabbii galuudhaan hafuurota hamootaa kana wajjin wal'aansoo wal qabudha bakka. Al takkaan qaama kee keessaa bahuu dhiisuu danda'a. Yeroo sitti fudhachuu danda'a. Aarsaa hedduu kafaluu dandeessaa dirqama. Wal'aansoo wal qabna waan ta'eef. Wal'aansoo beektu? Wal'aansoo wal qabu. Wal'aansoo nagaa ijoolleen gaafa wal'aansoo wal qabdu. Eenyu kuffisaa namoonni immoo dhaabbataniidha. Jabaan hin kuffifata. Kan laafe immoo hin kufa. Kanaafuu adeemsa jireenya keenyaa keessatti wal'aansoo wal qabnu keessa Phaawulos dubbateera. Nuti dorgommiitti jira. Dorgommiin nuti itti jirru immoo kan foon uffatan namoota wajjin miti. Hafuurota hin mul'anne hamoota dur jalqabarraa jalqabanii gara samiirraati gara lafaatti gad darbataman wajjinidha. Kanaafuu wal'aansoon nuti itti wal qabnu immoo maalidhaan? Sagadaan, kadhachuudhaan, quxuraa fayyadamuudhaan, fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaan, gaabbii galuudhaan, hojii gaarummaa hojjechuudhaan, ofii keenyaa gaarii ta'uudhaan. Kanaaf wal'aansoo qabna. Jabaannee wal'aansoo keenya cimnee taanaan hin mo'anne. Erga mo'annee garbummaa sana jalaa baanee ijoollee waaqayyoo taana. Ijoollee waaqayyoo taana.
Waaqayyoon abdii nu kenname. Kan ammoo 100% dhibbarraa itti jabaannee itti hojjenna taanaan qonnaan bulaan tokko jabaatee yoo hojjete firii gaarii callaa gaarii akkuma galmeessisu nutis jabaannee hojjenna taanaan jabaannee hin kadhanna hin saganna taanaan hin soomna taanaan waan nuti kana raawwachuu dadhabnuuf hin jiru. Abdiin nu kennames jira Waaqayyo biraati. Maaliin ani kunoo bofa irra jawwee irra aangoo diinaa hunduma irra ijjachuu akka dandeessanitti gooftummaa aangoo isiniif kenneera. Homtuu isin miidhuu hin danda'u. Jecha macaafa qulqulluu. Jecha Waaqayyooti. Homtuu isin miidhuu hin danda'u. Bofa irra ijjachuu dandeessu. Jawwee irra ijjachuu dandeessu. Maa inni jawwee? Bofti. Macaafa qulqulluu irratti bofa isa durii jawwicha inni jedhame daabiloos jechuudha. Isa irra ijjachuu dandeessu. Kana hundumarra immoo akka isin ejjettaniif aangoo gooftummaa isaan irratti isiniif kenneera. Homtuun isin miidhuu hin danda'u jedhee wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 19 irratti Waaqayyo waadaa galeera. Dhala namaa hundaaf. Kanaafuu ijjachuu ni kan dandeenyu, mo'achuu ni kan dandeenyu waan amma jennu kanaaf. Jabinni keenya murteessaadha. Jabinni keenya murteessaadha. Kana mo'achuudhaaf. Daabiloosin injifachuudhaaf jabinni keenya kadhannaan keenya murteessaadha. Kanaafuu hundi keenyayyuu jabaachuu qabna. Dammaqaa, jabaadhaa, amantaa keessanitti cimaa, dhaabbadhaa. Waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadhaa, yeroo hundumaas kadhadhaa. Kan jedhee Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti dubbateef kanaaf jabaachuun gahee keenya. Kanaaf abbootiin keenya sababoota kana bu'uura godhachuudhaan mokotoraatti fayyadamanii ittiin milkaa'aniiru. Nutis akka ittiin hin milkoofne homtuu wanti nu daangessu hin jiru. Garuu wantoonni nu daangessu amaloota jireenya keenya keessatti mul'atan. Macaafa qulqulluu irrattis dhugaan jiru waadaan nu galameera. Ittiin mo'attu, hafuura hamaarran ejjettu, buuficha inni dhiittu jedhameera. Aangoo isinii kennameera jedhe. Aangoo nu kenname immoo itti yoo fayyadamnedha. Aangoo kan argannu yoo kadhachu. Fakkeenyaaf duuka bu'oota fakkeenya isinii haa fudhatu. Duuka bu'oota. Namtichi wangeela Maatiyoosii boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irratti isaa olitti tolsittanii dubbisuu dandeessu. Duuka bu'ootatti fidee jechuudha. Namichi mucaasaa jalaa dhukkubsannaan hafuura hamaa irraa naa baasii jedheen inni iyyisiisa mucaa hin caraansisaa ancufa yookiin gorora afaan isaa keessaa baasaa lafaan isa dhaa ibiddatti kaachisaa maaloo mucaan kiyyaa umurii isaa kana guutuutti itti rakkachaa jira hafuura hamaa kanarraa naa baasaa jedhee duuka bu'ootatti fide. Irraa baasuu dadhaban yeroo san reefu waamamaa jiru duuka buutonni waa'een kadhannaa isaan hin galle waa'een sagadaa isaan hin galle waa'ee soomii isaan hin galle reefu waamaman reefu dhufan hin baranne hin galleef achiin booddee baasuudhaaf yaalan hin dadhaban hafuurichi ba'uu fidire achumaanii namtichi abbaan mucaa dhaqee gooftatti isaan himate. Ani jedheen duuka buutota keetiin hafuura hamaa mucaa kiyyarraa naa baasaa jedheen fidee isaan garuu irraa naa baasuu didanii akka waan gidiraa godhanii yookiin beekaa godhaniitti dhaqee isaan himate. Mee irraa naa baasii ati immoo jedheen jennaan duuka bu'oota waamee amma yoomitti isin baanatti taatu jedheen gooftaan immoo amma yoomitti isin baanatti taatu kana jechuun maal jechuu barbaadeeti itti hojjechuu dadhabdaniidha bakka. Kennaa isinii kennametti itti hojjechuu dadhabdanii jechuu barbaade. Isin amantaan kan isinitti hir'ate jedheen. Hir'ina amantaa keenyatti malee waa hudduu gochuu dandeenya jechuudha. Isaan booddee hafuura sana hamaa sana irraa baase. Mucaan fayye. Namichi fudhatee gale. Duuka bu'ootatti gaafii ta'e dubbiin kun. Akkamitti isaaf abboomame nuuf immoo akkamitti abboomamuu dide? Jedhanii of gaafatanii, iyyaadanii, mari'atanii, isti koota akkam goonu gooftaa bira deemnee gaafan. Hin dhaqan kophaatti jedha macaafni qulqulluun kophaatti namni bakka namni hin jirretti dhaqanii maaliif hafuura hamaa kana baasuu dadhabnee jennaan amantaa waan isinitti irrateef jedheen jalqaba irratti jechuudha. Amantaan keessa waan irrateef jedheen tokko otoo hanga amantii ija sanaa ficaa qabaattanii tulluu kanaan buqqa'e deemi kottu jechuun hin dandeessu jedheen. Lammaffaa irratti hafuurri akka kanaa kun soomii fi kadhannaadhaan malee bahuu hin danda'u jedheen.
Bakka. Ati soomtu taanan, hin kadhannu taanan, hin sagannu taanan shakkii tokko malee hafuurichi bahuu hin danda'u. Bakka amana. Hin kadhannu taanan, hin sagannu taanan, waan seerri macaafa qulqulluu nuun jedhu nutti hin raawwannu taanan akkamitti ba'a? Ofii keenya hamaa hojjechaa, ofii keenya qimii walitti qabachaa, ofii keenya wal yakkaa, inni yakkaan sun akkamitti nu keessaa ba'a? Hin bahu. Hiika mataa. Ndawum yoo itti mijate kan biraayyuu galchuu barbaada. Kanaafuu hafuurri akka kanaa bahuu kan danda'u soomii fi kadhannaadhaan jedhee. Masfartii kaayis kanneen biraas jiru. Maal isaan kanneen amma haasaa jiru kan. Ahaa jedhanii duuka buutonni kanaan booddee maal godhani? Akka gooftaan ajajetti hojii isaaniitti galanii kadhannaa hojii keenya godhanii hojii keenya jedhanii qabatanii sagada hojii keenya jedhanii qabatanii isaan booddee kaa'ee dhageessan seenaa duuka buutaa addunyaa kanarratti maal akka isaan raawwatan. Nama 12 ta'anii addunyaa kana guutuu wangeela waliin gahan. Hanga hidhamuutti, hanga aarsaa kaffaluutti, hanga morma isaanii dabarsanii amantaadhaaf kennuutti ergasiin boodedha. Kan isaan gahan. Argitanii? Kun fireedha bakka. Jalqaba dadhabaa ta'uu dandeenya. Jalqaba sadarkaan keenya gabbuu danda'a. Amma garuu erga barannee immoo dabaluu qaba. Lakkooftuu. Moqotoraadhaan maaliif lakkooftuu jenna kan jedhuu fi abbootiin keenya abbootii gaafa jennu egaa waliigalattidha malee sadarkaan barnoota isaanii sadarkaan kennaa isaanii gargari. Hundi keenya kennaan keenyas barnoonni keenyas gargari waan ta'eef. Keessattuu abbootiin barumsa hin qabne hin jiru jechuudha gadaama keessa. Barumsa gaafa isin jedhu barumsa addunyaa kan hin baranne lakkoofsa dubbisuu barreessuu kan hin dandeenye. Isaan kun moqotoraa akka lakkooftutti itti fayyadamu. Yeroo kadhatan kadhannaa isaanii akka harkaan banneef. Argitanii akka harkaan banneef gidduutti akka addaan hin kunneef akka lakkooftutti itti fayyadamu. Fakkeenyaaf እግዚኦ ማርና ክርስቶስ gaafa jedhan yookiin immoo maaloo nuuf dhiisi Kiristoos gaafa jedhan moqotoraa lakkaa'u. Maaliif? Tasa akka hin irraanfanneef akkas kaa hin banneef lakkaa'aa maaloo nuuf dhiisi Kiristoos kiraa laayisoon gaafa jedhan waaqa koo gaafa jedhan na fayyisii amaarraan oolchi haadha kee durboo maaramiidhaaf jedhanii gaafa kadhannaa godhan harka isaaniitiin moqotoraa lakkaa'aa kadhannaa isaanii itti fufu jechuudha. Yaadni isaanii kadhannaa irra ta'a moqotoraa immoo harkaan lakkaa'u jechuudha. Waa lama hojjetu. Siistem yookiin tooftaa kana fayyadamuudhaan kadhannaa dheeraa waaqa wajjin turu jechuudha. Kadhannaa dheeraadhaan waaqa wajjin turu jechuudha. Bifa kanaan jechuudha kan isaan kadhannaa ittiin gaggeessan jechuudha. Kanaafuu moqotoraa itti fayyadamnee kadhannaa gaggeessuun keenya faayidaa guddaa qaba jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Yeroo kadhannaatti dhala namaadhaaf kan barbaachisu meeshaa hafuuraa keessas tokkodha jennee. Abbootiin keenya akkuma jalqaba isinii kaase ammas irra deebi'ee isinitti hima. Abbootiin keenya waggoota 120 har'aatiin duratti jechuudha moqotoraadhaan kadhachaa turan. Kadhannaa kadhachaa turan. Maaliidhaaf moqotoraadhaan kadhannaa kadhatu? Humni seexanaa, humni jinniiwwanii kan ittiin injifatanii fi foon isaanii lubbuu isaaniitiif kan ittiin bichisiisan meeshaawwan hafuuraa keessaa isa tokkodha waan ta'eef. Humna hafuuraa maa kan ittiin injifatan? Humna jinniiwwanii hafuurota hamootaa akka jalqaba isiniin jedhe bofarraa ejjechuudhaaf aangoon nu kennameera. Macaafa qulqulluutu jedha. Akka dandeenyu fakkeenyaaf summiin illee isin ajjeesu jedhameera miti. Museen fakkeenyaaf amma gaafa Gibsi deemu jechuudha. Mootichi gaafa xonqaawota fidee bofa fuuldura dardaru inni immoo ulee isaa lafatti ta'ee bofti uleen Musee bofa taate immoo bofa jarootaa akka liqimsitu godhe. Kennaadha. Kennameera waan ta'eef yoo itti fayyadamne kennaan. Hafuurri tokkichadha kennaan gargar akkuma jedhame sana. Kennaa fi hojii waaqayyoo garuu raajotaan qulqullootaan duuka buutaan mul'ateera jechuudha. Kanaaf maaliif abboonni keenya kaleessa moqotoraatti fayyadamaa turan? Gaafa isinitti akka hin taaneef. Tokkoffaa jinniiwwan yookiin hafuurota hamootaa ittiin injifachuudhaaf. Lama foon isaanii lubbuu isaanii bichisiisuudhaaf. Abbootiin maal jedhu seetan? Daa'ima keessan gaafa ishiin balleessiteeyyuu jedhu uleedhaan hin rukutinaa jedhu. Uleedhaan hin rukutinaa. Mukaan hin tuqinaa jedhu. Moqotoraa qopheeffadhaa moqotoraa eebbisaatii moqotoraadhaan daa'ima keessan rukutaa. Yookiin xaafii qopheessaatii xaafii irratti kadhannaa godhaatii xaafiidhaan garafaa jedhu. Gaafa ishiin balleessiteeyyuu yookiin moqotoraa yookiin xaafii. Kadhannaa irratti godhaati. Maaliif akkas jedhu isinitti fakkaate? Waa lama fayyada. Tokko daa'imni sun fooniin gaafa balleessitu
fooniin daa'ima sana gaafa adabdu ijoolleen ni sodaatti waan ta'eef lammata akka ittiin deebinee fi abaluun abbaan yookiin immoo himaayyee muqxuraan nagaraftetti sodaatti. Lama afurri hamaan irra yoo jiraatillee hin rukutamarra argitan dhagaa tokko simbira lama jedhamni sana jechuudha xibabno ogummaadha. Kanaafuu daa'ima keessan uleedhaan reebdaa uleedhaan yoo reebdan hin jaanjessuutu daa'ima keessan jedhama. Kanaafuu waa hin balleessan daa'imni illee jechuudha. Yoo balleessan muqxuraadhaan rukutu jedha. Hin sodaatu jechuudha. Humni hafuura hamaa isaan keessa jiru illee hin sodaata jechuudha. Kanaaf kana fayyadamaa jiru. Isaanis egaa kanaaf meeshaa hafuuraa taasisanii itti fayyadamaa turan. Hafuuronni hamuun jireenya isaanii keessa akka hin galle. Itti kashaa isaanii lamaan dugda isaanii mataa isaanii miila isaanii garaa isaanii ciqileewwan isaanii fi kanneen kana fakkaatan qaama isaanii muqxuraadhaan rukutuudhaan itti fayyadamaa turan jechuudha. Kaleessa irraa jalqabanii abbootiin keenya jechuudha. Gadaamii keessa kan jiraatan dabalata jechuudha. Kan isaan rukutaniif immoo sababii isaa maaliif? Hafuuronni hamoonni kadhannaa isaanii akka isaan jalaatii adda isaan hin kuchisiifneef dadhabbii akka isaan irratti finneef luka isaanii hidhee akka sagada isaan hin dhorkineef dhibee akka isaan ittiin taaneef dhibee qorra itti fakkaatee qorra akka ittiin taaneef dhibee narbii akka ittiin taaneef maallaqa isaanii akka jalaa hin hanneef kana daangessuudhaaf dhorkuudhaaf jecha humna waaqayyootiin muqxuraa eebbifameen humna hafuura hamaa hidhu jechuudha. Maqaa waaqayyootiin waan eebbifameef hafuura hamaa hidha. Amma garuu muqxuraan kan monokseeti muqxuraan kan qorraa biti edde akkamitti muqxuraa fayyadamtaa siin jedha dhufee. Abbootiin keenya kan kanaafuu daa'ima keessaniyyuu ittiin adabaa jedhanii kan barsiisan lafa kan kaan irra dhufee edde maal jechuudha? Seera bataskaanaa cabsiteettaa siin jedha. Edde anti ati immoo akkamii monoksee taatee siin jedha dhufee. Muqxuraa si argatte arginaan jechuudha. Bakka anti monoksee taate kaa bakka siin. Phaawulos garuu hin morme kana. Phaawulos maal jedhee? Ani dorgommiitti namoota waamee ofii kootii akkan keessaa hin hafneef qaama koo waan itti dhufu hunda akka danda'uuf adabuun abboomuun anaaf taa'e. Bakka sababii isaa isin fakkeenyaa fi dorgommiitti waamamtanii namoonni hundumtuu fiigichatti haa ba'an jettanii bahaa jettanii dorgommiitti nama baaftanii keessaa haftan taanaan maal gatii qaba? Abbootiin waan ofii isaaniitii hin raawwanne nama hin raawwachiifne. Kiristoos waan ofii isaatii hin raawwanne duuka boota raawwadhaan jenne. Kadhannaa kadhatee moo hin kadhanne? Sagade moo hin saganne? Tsoome moo hin tsoomne? Innaa taadaa anarraa baradhaa jedhee moo hin jenne? Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:29 dubbisaa anarraa baradhaa jedhe. Taadaa isaa fida duuka boonni Kiristoos irraa baratan. Ani eenyurraan barachuu qaba duuka bootarraa? Duuka buutonni eenyu? Kaleessa kan turan abbootii keenya. Gadaama keessa kan turan, bataskaana keessa kan turan, kan barsiisan. Taadaa eenyurraan barachuu qaba kan isaan irraan baran indee? Mun maalatu? Eenyu akka dhaga'uu qabnu laalaa. Kan dhaga'uu qabnu dhiisnee kan dhaga'uu hin qabne dhaggeeffachaa jirra jechuudha. Rakkoon kan irratti fide kana. Dhufee muqxuraan kan monokseetii kan qorraa biteedha. Kan isaanii tanis keessaa qoodan qaba jechuu qabaatte jechuudha. Waan Kiristoos ittiin dabarsi waan Kiristoos hin fayyadamin tasallee hin fayyadamne abboonni keenya. Kiristoos ofiisaa raawwatee raawwadhaa jedheen. Anaa olitti iyyuu immoo ganaa waan baay'ee raawwattu jedhee duuka bootaan waadaa galee. Taada. Yeettinyaa hunoo taada nawree hona. Kamidha kan kolfate nawrii kan ta'e kamidha muqxuraatti fayyadamuun keenya meeshaa hafuuratti fayyadamuun keenya kam. Diinni namoota irra bulee nu sossoba laala. Kanaafuu kanarratti dammaquu sinirra jiraata jechuudha. Dammaquu sinirra jiraata. Walumaa galatti egaa gabaabsee isinitti hin baay'isu waa'ee muqxuraa gabaabbina.